Ishii kabajamootaa fi jaalatamootaa hordoftoota meetii chaanaal nagaas bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Akkam ooltan, akkam turtan, akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa keessan taatan ani nagaa kooti galata waaqayyoo isaa anaaf isiniif nagaa kennee nu gargaaree asiin nu ga'ee waaqayyoo galata guddaa argatu. Egaa amma jechuudha waan tokko isinitti argisiisa jechuudha. Egaa baay'een keessanii barumsa qubee afaan Oromoo Wangeelii Bu'uuraa Waldaa Ijoollee Waaqayyoof kan jiru jalatti kan argamtanidha. Baay'een keessan jala kan jirtan jechuudha. Inna sana kana ta'eef barumsa barachaa waan jirtanii fi bilbilli keenyas baay'ee guuteera jettanii baay'ee natti himaa turtaniittu. Amma garuu furmaata isaa akkamitti karaa salphaatiin bilbila keessan keessaati wanta guutee sin rakkisu utuu waan biraa keessan galii WhatsApp qofa keessa teessaniitoo akkamitti keessaa akka dileetii godhattan isinittiin argisiisaa jechuudha. Akkamittiin akka isin keessaati dileetii gootanii bilbila keessan qulqulleeffattanii isinittiin argisiisaa na hordofaa. Ammanii kallattumaanii YouTube WhatsApp keessa galee jira jechuudha. Na WhatsApp keessa galee jira. WhatsApp keessa akkuma galtaniini chaatii nama tokko irra otoo hin galiin yookiis bakka itti miseejii namaaf ergitanii tokko keessayyuu otoo seenin kallattumaan akka WhatsApp seentaniini jechuudha. Akkuma kallattii WhatsApp seentaniini gara harka mirgaa mataa gubbaarraa tuqaa 3 wayii jirti jechuudha. Tuqaa 3 jirti. Tuqaa sana kun xiyyaan argisiiseen jira jechuudha. Tuqaa 3 sana tuqxuu jechuudha. Gaafa harkaan tuqaa 3 sana tuqxanii garamitti inni isin geessu kana isinii fida jechuudha. Akkatti gaafa isinii fidu isin immoo settings kan jedhu kana bakka itti maree xiyya agarsiise kana tuqxuu jechuudha. Achi booda immoo gara kanatti isin fida jechuudha. Gara kanatti gaafa isin fidu bakka diimaatti maree kana tuqxu jechuudha. Achi immoo erga tuqxanii booda na hordofaa jirtu miti. Iddoo sana immoo erga tuqxanii booda akkatti isinii fida. Egaa akkatti isinii fide warra jiran keessaa isan diimaa irratti maree kana tuqxu jechuudha. Tartiibaan ilaalaa WhatsApp keessan akka seentanii jechuudha. Erga seentanii tartiiba isin jedhee hordoftanii erga dhuftanii akkatti bakka kana gaggeessan isan diimaatti maree kana tuqxu jechuudha. Sanii booda akkasitti tartiibaan isinii fida jechuudha. Ani amma bakka miseejiin baay'inaan na bira jiru tartiiba galchee naa fidaa jechuudha. Kanaaf egaa mee as keessaa tokkoffaarra kan jiru kanan tuqa jechuudhaani waan nuun jedhu laallamee tokkoffaarra kan jiru kan argaan tuqee booda. Egaa amma tokkoffaarra kan jiru Waldaa Ijoollee Waaqayyoo jedha. Achi jala galee jira jechuudha. Egaa ergan isa tuqee kunoo akkatti naa fide jechuudha laala. Tokkoffaarra amma miseejidha jechuudha. Teekstii miseejis kan jedhu kana miseejii 1481 jira miseejiin jechuudha bakka kana. Viidiyoon immoo 5tu jira jechuudha. Aayuudiyoon immoo 518tu jira. Bakki inni qabatee jiru meegabaayitii 695 fi tuqaa 4 qabatee jira jechuudha laala. Anamma duubaanis balleessaan jira jechuudha karaa duubaa. Garuu otoon badiin kana festillee jira kan hin balleessines illee jira. Haa ta'uyyuu malee ani kun leesii godheen jira jechuudha karaa dudduubarraa bilbila dudduubarraatiin jechuudha. Tokko tokko garuu nan hin balleessine jiru malee. Kanaaf laala amma bakki inni qabatee jiru hangam manni baay'atu meegabaayitii 600 fi 95 tuqaa 4 jechuun qalaalee miti jechuudha. Isin immoo gaa haala kanaanii lakkoofsa maqaa namoota seefii qabattanii jirtan akkuma amma agartan tartiiba gasheessaniif fida waan ta'eef isinis immoo akkuma nama godhaa jiru kana gootanii keessa balleeffachuu dandeessu jechuudha. Egaa amma akkamitti balleessina kan jedhu kunoo kana caalaa kunoo bakka kana tuqxu jechuudha. Firee app space kan jedhu kana tuqxu. Erga tuqxanii booda ani ammas keessaa Oma balleessuun barbaadu. Maaliif waanan ganaa keessa fayyadamu waanan qabuuf bakka kana keessa balleessuun barbaadu. Waan videos ta'ee, aayuudiyoos ta'ee, miseejis ta'ee naan barbaada jechuudha. Garuu isin balleessuu wanta barbaanne sana balleessuu yookaan kaatanii
akkuma amma raayitii irratti kennee jiru kana iddoo diimaa kana xuqxuchuudha. Diimatee kan jiru kana delete items kan jedhu kana xuqxuchuudha harkaan. Eeggaa isa xuqxanii eeggaa delete kana xuqxanii akkatti isinii fida jechuudha. Erga akkatti isinii fidee sin immoo jechuudha. Raayitii as keessa gashitaniitu raayitii harkaan as keessa xuqxanii raayitii gashitaniitu sanii booda isa kanarra gashitu jechuudha. Isa kana gubbaarra gashitu jechuudha. Isa lammataarra jiru kana isa gara gadii kana isa bifa arongaadee qabu lammataa kan jiru xuqxuu jechuudha. Erga isa lammaffaa kana xuqxaniiti delete taa jechuudha meesejjisuu sin bira. Ani garuu balleessuu waan hin barbaannefan jechuudha. Kanaaf isin balleessuu barbaaddanii akkattiin raayitiitti gootaniitu lammataarra kan jiru keeler messages kan jedhu kun bakka kana jechuudha. As xuqxuu sanii booda hin badaa jechuudha bilbila keessanirra. Gaafa sana bilbilli keessan guutee isin rakkisuu nama baay'ee jala gaafa deemtanii isinii baata jechuudha. Akkasittiin seetingii keessa. Kanadha galatoomaa jabaadhaa turtiif yeroo gaarii qabaadhaa. Haala kanaan bilbila keessan qulqulleeffadhaa isiniin jechuun barbaada. Eebbifamaa.